Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baga jiratan baga haragaisan isinin jedha baga walid deebine hordoftoota kiyya qaqqaale jirtu viidiyoo raayyaa abbaa mancaatti waa'ee ministeera ajaa'ibaa tokko akkasummoo waan namni hojjetaati jiru tokko isinitti hima na waliin tura isinin jedha manzuumaa raayyaa abbaa mancaa 39ffaa jennee yeroo sarchi goone maaltu nuuf baa bismillah raayyaa abbaa mancaadha kabara 2026 dha dhaggeeffadhaa isin jedha يا ربي ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل خبجمو قالي baga jiraatan isinin jedha mee viidiyoo raayyaa abbaa mancaadhaa 39ffaa jennee yeroo sarchi goone kana maaltu baadhiira laal Sufiyaan wal salphee nama na wajjin tura raayyaa abbaa mancaa tokkoffaa kunooti tirak 100 fi kuma way daawwatamee jira 200 seenetti jira jechuudha Seyfullah Maslul ka jedhu kuni akkasitti gad lakkisee jira viidiyoo isaadha akkasuma immoo Abdullah ka jedhu kuni karaayyaadha gad lakkisee jira akkasuma Tawfiq Kamal ka jedhu kunillee karaayyaa abbaa mancaa gad lakkisee jira Bariisoo Show Official ka jedhu kunillee gad lakkisee jira viidiyoo raayyaa abbaa mancaadha Muaz Sheikh Ahmed ka jedhu kunillee gad lakkisee jira dhageeffadha Muhammad Bayan ka jedhu kunillee gad lakkisee si dhiiroo Muhammad Bayan isuma biyannu sani mukhabaraat naan galle garuu hayyee akkaataa isaan gadi itti lakkisanillee kan waliin ilaalu ta'a akkasuma immoo mee misxiratu jira keessa tura boon isiniiti hima manzuuma raayyaa abbaa mancaa ka duraati kuni hayyee raayyaa abbaa mancaa 39ffaa Dr. Sufiyaan Baalee Darese Daawaa Group ka jedhu kunilleen gadi lakkisee jira raayyaa abbaa mancaadha manzuumaa raayyaa abbaa mancaa 39ffaa 2026 booloo 39ffaa jee Laader Tech Media ka jedhu kunilleen gad lakkisee jira Tajuddin Tube ka jedhu kunilleen gad lakkisee jira dhaggeeffadhaame wanni halaalatu ajaa'iba garee shaahadaa ka jedhu kun immoo garee shaahadaa maqaa garee shaahadaatiin daldalammoo garee shaahadaa isuma biyannu san naaf hin galle kan adda baafadha Arif Halib ka jedhu kunillee gad lakkisee jira Oromaan abbaa mancaa Muhammad Tawfiq Official ka jedhu kunillee gad lakkisee jira Oromo Entertainment ka jedhu kunillee gad lakkisee jira Kokket Media Official ka jedhu kunillee gad lakkisee jira warrootan akkasitti gadi lakkiftan kuni maalifiini viidiyoo isaadhaa akka kanatti gadi lakkiftanii namoota maaliif burjaajessitaniin gaafii kiyya gaafii nama hundaati gaafii isaatillee maalifiin viidiyoo kiyya gad lakkiftanii hin jedhe jechuudha mee waliin haa ilaallu mee akkaataa namni viidiyoo isaanii gadi lakkisan kan maaliif akka kana godhan naa galuu dide gadu'an ummanni kun maaliif akka kana godhan viidiyoo namadhaa fuudhanii akkuma saniin yoo maxxansan rakkoodha chaanaala sanirralleen abbaa chaanaala sanii jechuudha sanirralleen rakkina geessuu danda'a akkasuma immoo viidiyoo nama saniitillee viidiyoo raayyaa abbaa mancaatillee burjaajessanii namoonni bakka hin taanetti laalan jechuudha yeroo san rakkina dhufa jechuudha laal bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد Muhammad Bayan tukke akkuma jechuudha viidiyoo isaa san gadi buusanii akkuma sanitti poosti godhan jechuudha ummata kafoo kanaan yalla maaliif akka kana akkaataa nama hamilee namatti horanii react godhanii nama bira of bira kaanii yoo dandan react godhan yoo dadhaban immoo like share godhan jechuudha kanuma jechuudha mee ka Haaruun Show ka jedhu kana laalamee waliin akkamittiin gad lakkise shabakaan didee jira mee ka Tawfiq jedhu kana react godhanii of bira kaanii irraa haasahanii akkasuma namaan du'aa godhaa wal haa jajjabeessinu namilleen akka sanitti si jajjabeessa jechuudha ani viidiyoo kiyamma yoo raayyaa abbaa mancaa jettee sarchi goote yoo raayyaa abbaa mancaa jettee sarchi gootanii baharaayyaa abbaa mancaadha laakiin immoo
ani jechuudha viidiyoo isaadhaa fuudhee akkuma jiruun irratti poostii hin godhu jechuudha chaanaala kiyya irratti. Chaanaala kiyyaaf illee maalifini ani illee ni yaada jechuudha. Chaanaalli nama jalaa baduu danda'a. YouTubein jechuudha hin eeyyamu jechuudha waan kana. Viidiyoo namaa fuudhanii poostii godhuu hin eeyyamu. Saniif jechuudha isaan zim jedhanii tuma poostii godhan kun akkasinitti nama burjaajessu jedhama. Warroonni akkas gootan sun kaasaa viidiyoo kana hundaa'u viidiyoo Raayyaa Abbaa Mancaa warri maxxansitan jechuudha. Viidiyoo Raayyaa Abbaa Mancaa jettanii chaanaala keessanirra ka jiru inni leen of hin godhu jedheetti jira jechuudha. Saniifuu kun dhaamsa kooti viidiyoo san kaasaadha. Kaasaa isin jedha gurra calabsan haa jettu. Mee waan nam eela akkatti bu'aa yeroo galatti sammee maal jedhama. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سنوك اني برجع galgalanii faa osoo ta'e uumamti kan uummanni har'a gallakise isan galgaluma kana fuudhee jala gallise sa'aata akkatti osuma inni sa'aata akka kan isaan laalamini isaanis fuudhaniitii poostii godhan jechuudha. Waa baay'ee takka nama ajaa'iba dhugaa jechuudha. mee dhumarratti jechuudha. Namoota hedduun akkanumatti fuudhanii gallakkisuu jira laal. Kunoo kan akkatti ilaalu jiru kun chaanaala Raayyaa Abbaa Mancaarra hin jiru jechuudha. Chaanaalin Raayyaa Abbaa Mancaarra hin jiru kun chaanaali jechuudha. Hojii kamaa fayyadu kanarra jira jechuudha. Namoota isa bichaa osoo hin taane namoota hedduutu jira. Maaliifini wal saaxiluun jechuudha uma jirtu ga'a. Maqaa namaatiin daldaluun hin taatu gonkumaa jechuudha. Mee chaanaalii naatoo walloo jala deemneetii haalaalluuti. Chaanaalii naatoo walloodha yoo yuutuubii kiyya yuutuubii seenteetii Raayyaa Abbaa Mancaa jettee chaanaalii kiyya jalattis ni baha. Akkuma inni isaanii kun bahutti baha jechuudha. Akkuma inni isaanii kun bahutti baha. Laakiin immoo akkaataan inni kiyyatti bahu wal adda jechuudha. Viidiyoo ma isaadhaa san qulqulluu fuudheetii poostii hin godhu jechuudhaan. Mee waliin haa ilaalluuti mee kun hoyya. Kun reaksi jedhama jechuudha. Kan amma wajjin ilaalaati jirru kun reaksi kana jechuudha. Booloo 39ffaa jedheetiin saachi godhe. Maaliifini akka namni amma naaf laaluufin 39ffaa jedheen kun inni jalatti kun jechuudha. Bakkatti hafaan rabbuma ka jedhu sun booloo 37ffaadha jechuudha. 37ffaa sun kan bara isa lammaffaa san jechuudha. Bara isa darbe kanaamti isa duraa san jechuudha. Booloo 37ffaadha san jechuudha. Saniifuu akka namni laaluudhaafin booloo 39ffaa jedheen. Haa ta'uuti malee an viidiyoo isaadhaa san fuudheetii akkuma jiruun poostii hin godhu reaaktiin godhe jechuudha. Ka amma ka duraa sanirraa fakkeenya godhadha. Ka ammaa kanalleen akkuma kana jechuudha. Malee ani hin barbaadu jechuudha. Booloo isaadhaa san fuudheetii akkuma jiruun hin maxxasuu hin barbaadu jechuudha. Saniif hordoftoota kee kabajamoo warroonni akkas gootan sun of qusadhaa sin jala viidiyoo san kaasa. Kunoo reaaktiin kiyya duraanii kana. Inshallah nama tijiibii akkasumatti reaaktii godheetii wal jajjabeessu rabbiin nu haa taasisu sin jedha hordoftoota kee kabajamoo warroonni akkasii sun of qusadhaadhaa fi miira keessa galee an viidiyoo kana isiniif waraabee sin jedha. Viidiyoo kana warri Raayyaa Abbaa Mancaa jaalatan hundinuu like share godhaatii subscribe godhaa na jajjabeessaa akkasumas du'aa isaaf godhaa rabbiin nama akkanumatti walitti deebiitii reaaktii walii godhu rabbiin nu haa taasisu sin jedha. Nagaan jiraadhaa turtii gaarii.